السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلمان رمضان جرجرتو بقى جرات مرتي كيسانو سنين جرا هرا جولي كينيا من عربا جراني داف جولي كينيا من عربا تنتي رفينسي سامي دام رفينسي ساني مي ما جرو داف رفينسي كينيا يجودا يروب يرا دفنو حاجة بابتو مالي باكو مجرو سنت بيفا بريدا في أكاتا بريدا قبا جتشودا بيا كانت تجتشودا رفينسي قبا قدين إيراتا gubbaa kabiraati dhuma isaa kanarratti ammoo kabiraati dhumni isaa kun jajjabaata akka waan gara biraa irraa fidanii achirratti rakkabanii yookiin achirra kaanii yookiin achi walii hidhanii wayii fakkaata dhuma kanarratti lakkuu qabu yookiin lakkuu jechuun beekansan tokkochummaa dagana ol biqileetiin gubbaa kanarratti mataa lama qabaachuu san jechuudha keessaafuu iyyuu warri rifeensi isaanii dhumni isaa jechuudha jajjabaata qarana naannoo keenyatti baadiyyaa naannoo keessa waan jedhan beeku qarana fakkaatuudhaa fi dawaa ajaa'ibaati madaamiidhaan naafidii jedhaati itti fayyadama maaliidhaafuyyuu waan gatii salphaadhaan bitamu mana keenya keessatti illee akka itti fayyadamuu dandeettan jechuu barbaadeeti almuhiim walitti waan naqamu jira jalqaba irratti kireemii kana naachuraalii isaatii jechuun orijinaal isaa koor afrikaatiif koor afrikaati maallaqa xiqqashoodhaan bitama mo'ata jee yaada ha mo'ata laata mudhata akkanatti sirriitti mudhata isa kanammoo zayitii kanammoo oliveeraa hundi keessanuu hin beektani oliveeraadha kanan beektanii jee yaada inni biraa wanni barbaachisu viitaamin Cdha hin beektanii viitaamin Cdha illee wanni isin barsiifamu hin jiru inni kun ammoo vaanziliinadha vaanziliin isaa dhangala'uu isaati kun ammoo vaanziliina ciqaadha yookiin dhoqqee isaa jedhasa yookaan qooshaa warra haragee kennorra jedhu sanidha inni biraawni barbaachisu kana roozmeeriidha yookiin akhil jabal maal jenee arabiffaadhaan waa akkasitti roozmeeriidha isa kana jechuudha akkanatti isin mul'isa roozmeeri isa kanneen takka lama sadii afur waajaa inni biraamoo kun meeshaa isaatti itti qopheeffana laala hani amma dura kana tokko fixadhe rifeensa dhiiratti jechuudha isuma kana laala isoo ballee qasinitti fakkaanne tokkoma sharikaa isaallee tokkoma angaruu kana keessaa fixadhee jira waan ta'eef kobbee isaa kanatti fayyadama kanaaf inshaallah jalqaba irratti isa kana fudhannaa guma rabbii nu laaffisirraa angaruu malaaka shanillee fudha sadillee fudha hadhame saduma fudheetu maadhiisumaanidhaa fi bakki itti hojjetanillee namaan jiru waan ta'eef sababni isaa mana arabaa jira amma osoo giiftina ol dhuftee rakkoodha bismillah takka lama saduma kanaan dhiise yoo xiqqaate irra dabalaa deemuu wayya waan ta'eef kophaa isaatti illee fayyadamuu hin danda'ama kun inni biraa ammoo kun ammoo vaanziliinidha bismillah vaanziliiniin kun isin ta'a garuu kun vaanzilii orijinaalii sun ammoo rifeensara namarraan bahu kana irra gaariidha viitaamin maal qaba qabamu maalidha kun vaanziliinidha oliveeraadhaan kan wal makatee ayyee waa lama itti godhame kireemaadhaa fi vaanziliina itti godhame kana fal'aana lama qofa fayyadaman vaanziliinii inni biraa ammoo zayitii kana oliveeraa dhangala'oo isaatii bismillah moota dhiiroo haadha firaashii warraa kanarra naqee naa dhumatti wallaahi yaa rabbitti nu baasi bismillah qaranni hin jaalattu waan ta'eef mana namaa keessa kana shaqaxolii ofuu rakkisaadha hayyee inni bilaa vaasiliina ooyiliidha yaani dhangala'oo isaati bismillah way hin buqqifamne gosilaa waan isaa gadabboo hin buqqifamne kan buqqifatarree laatama maal dheerni buqqisa sila maali jarjara waan tursiisuun qabamu waan jettu oromoon bismillah buqqa'ii kan hin buqqaane wayyaa rabbii khayyaa akkamiin buqqisnaalee amma kana viidiyoo cufee buqqisuu wayyaa jechuudha wayin gadi waraanamuu qabaata sila maaliif walaa maali akka waraanu meeqa biraatti nadhaa agarsiifu iiwa inni biraa kaafee
ننتي فولك يا زيتي سنقو جرا كنا ما ولا فولي يقوك وانا بعد ويكي زيتي وي فيدمتك كريم وي فيدمتنا جلن كسا وانا تكفى يدم نقر والله سبب نسا زيتي قبر اوي بدي كان الشيطان وانا ما تجيب كانت بسم الله ايوه قولت بسم الله الرحمن الرحيم كون زيتي روزمير سجل اسم بسم الله روزمير اويلي ده انا بقى فايدة من اللي ما في مشكلة باي اللي فايدة متفايدة مباتو اللي باي برو لانه عندي فكا ملت وجو بودا اللي انا اسيقورا يا ربي ويما كان اخاخنا كمو بقي سارين اما لازم وين بقسو قبا مالي يجول لو فيديو رابا جروس ايبر بقات الراحة سادا فيديو كي جدون نبتي اتو نقين توري قد اقروا وفائسي اكا كيسان جلا سنجلا قدم بقانت ايه دورتي قد انجرا وفيديو رابا جروس ايدا فيديو نورابا نجرجري وانت ايهو المهم كست اجرا مدير واميك وامي تقول فازليني تقول اميجرا كريم ناتشورالي يقول ستي قول اميجرا فولك يا رجتني كتقول راجع ديرو تقول في هون نور تقول امير في تمسك قفاف بسم الله اما كنا فاميكسي ساقول وليتي نقول انا يروف اتوان تيفي فيديو جدون شوفيتين ديبونا ويش اقصيده الليل ايرنت فيديو جدون نابين فايا صدركا كان جيني اجني سر والفلاتي بفتوكوتوتي هايو بليان كده بيجرا كنو اسنت مؤثرا ما قالت يمكن كانت تجرا بفغنا قباتيرا اما فيتامين تنغوني فيتامين اي ده في سكين باي غاري دوان تيفويو فيتامين سين كان ابو حبو بيدان سيري جون حكا كني نبيا كينيا سني ان ليجرا كان لينجرا كان ربركا قبوان تيف كان فيدا ما اسن بسم الله اريتني تنسنت لتا أنا رفيسك يا دافي رفيسك يا مالك يوم باسني وقت كم مالك أخوان كيسون في التجتيو ترى مير كذي سين تجمع شونا رفيسك يا بجديتين مالك يوم باسني إنه بجد رفي إنه بجد باس هذا أنا يا تسنى ويا رفيسك يا نيات والله ساف هلال رفيسك يا هلال مالك نيجي وان برا حرام عليه أنا ملانا لأنه ملك أدوك ربي قتو حرام نتنا لا يرانا ما نبوان دي يعني باين اللي نبو سونتا سبيل ده في قريب ميسون ننتي والفرد نمو أي دوك ربي سكريمة فكاته والله سكريمة فكاته اسكريم كينو صدركا كان جيجرا ما شاء الله تبارك الرحمن بفبريدا كان قباتيرا سنغرشو والله سكريم فكاتك يا ربي سر موتالاتي اداتيسا كم سنت موت كان يجو خلاص ومتى جرا اكنت يا رب سبك قباتني بكاسر وسو نمت اسار وجتني رغاريدا تأسيني قال لي هذا كانت يقول أنا ما توانتف واني وانا نجور ولي وبتشو سسنتو جاء على وان تيفو أكسي نافو بدلا يجبر بعدي تجابا متي إني براجة ولا جولكي شامرانكي وإسهار كجرو سر جبي فدا عارفين سكيسة سر جبي فدا والله وارب بديمتي باروكا دبدي باتي وانا ما حرام كسرة تويجون رفين سيجون maal jedhanii hoomin heermoo heerii isa jaasan jechuun maallaqni isaatu yubaa'edha. Isa bitattee godhattee mataatti rakkifattee jechuudha kan dhukkubaafuu si saaxilu irra waan salphaa mana keessa fayyadamtee rifeensa kee du'e kaasuu dandeetta. Rifeensa abbaa fe'een ka'a waan ta'eef jalqaba ufamansiisuun lammaffatti ammoo hiifachuu dhabuudha. Gaafa ati hiifatte ammoo wanni sirraa hin jiru waan ta'eef hiifannoo takka malee rifeensa kee qajeeloo yoo jala deemte wallahi sirrii ka'a. أنا مشاريع أمالي يجورا ربي كان دانك السمالي يجورا وسواء أمانتين كي أنا في يوم الفين سكي إيه سكي دوسيني أجرتيسه
lakki kun dhugaadhaa miti sobdaa itti dhaabdee jechuu dandeettan jechuudha. Sababni isaa jala deemnaanin rifeensa kee kunuunsinaan wallaahi sirritti bakka socho'an. Garuu kunuunsuun duratti akkana kireemiin qophaa'ee jira jechuudha. Amma kunoo xiqqaatu guyyaa meeqan dibadha guyyaa hedduu dibadha maaliidhaaf rifeensi kee xiqqoo si baay'inaan dheerinallee waan qabuufi guyyaa 3 akkasii yommuu nagadhee yaada abdii rabbiitiin inshaallah. Kanaafi akkasitti itti fayyadama. Akkanuma ciistanii bakkuma dhixxaniidhaan jechuudha. Kun bishaan arabaa soogidda bishaan arabaa kina soogidda qaba. Rifeensa ni miidhaa. Rifeensa keenyaaf gaarii miti keessa yeroo hundallee dhiqatina. Yeroo hunda rifeensa keessan qaama keessan dhiqadha. Garuu rifeensa keessan torbee yeroo takka ofa dhiqadha. Sababni isaa dhimma garaagaraatiin yoo dhiqatin akkanumaan rifeensuma kiyya bareechettee bishaan jala dhaabbatin. Wallahi sirraa fixa waan ta'eef sirraa fixa of eeggadhu hin jedha. Inni biraa jechuun ijoollee keenya duniyaan keenya bakka hundattuu baati. Yoo nurra baate ammoo haraamaa miti. Nurratti haa baatu. Isinirratti haa baatu. Awwaan xaaree fi irraa gammaduu fi waan duniyaatti irraa hin gammanne eenyu irraa gammadame. Yoo ani ofitti na fayyadin eenyu fayyaddi. Yoo na fayyadde ana darbitee nama fayyaddi waan ta'eef kanaaf duniyaa kiyya na jala dhumamaan amma waa kana dibana nama kun fakkeenyaadhaa fi kaamilli isaa iyyuu xiqqaa wayii gubbarra jira riyaala 15. Kunis riyaala 15 meeqa riyaala 30 garabbi maaliif soba jechuudha. Kun meeqa riyaala 30 riyaal 60 hayyee riyaal 60 miti zayitiin kun 15 75 hayyee kuni ku'alam meeqa 75 ku'alam meeqa walirratti 87 kasta 87 hayyee inni kuni qashi dam meeqa qashi 7 qashi 89 yoo nama galatu qashi ibba jechuudha. Qashi ibba baastee ji'a 3 ji'a 4 fayyadamuu si hooyee waan ji'a 3 4 keessatti rifeensi kan kee in ka'a waan ta'eef amma rifeensi ijoollee tokko haphiidha baay'ee fudhatu jechuudha. Kan garii abbuudha. Yoo ji'a tokko nu maallaqa kan keetirraa yookiin duniyaa kan keetirraa jechuudha rifeensa keetiif jettee jechuudha. Rifeensa keetiif jettee ji'a tokko riyaala 100 baaste wanni sirraa hir'atu hin jiru. Sababni isaa waan kan keetu waan ta'eef yoo ati ittiin gammadee nurraa gammada jechuu barbaadeeti. Kanaaf rifeensa keessa yeroo hunda hin miicina dhiqatinaan jechuu barbaade. Yoo dhiqatte ammoo kunuunsa jala deema jechuun akkuma dhiqatte amma kana dibattee ammoo kireema kana fayyadamte jechuudha. Kireema kana fayyadamte shaaworii sin barbaachisu shaaworii baatee jechuudha. Zayita fayyadamte zayitii baay'ee na bireera inshaallah zayitii sanillee isinitti mul'isa akka rifeensa keessan guddisu akkasuma kalaafisuu fi akkasuma kan baay'isu jechuudha. Akkasatti hojjetame hojii isiniif hima. Inni biraa jechuun ijoollee keenya kana kireemii kanaan isin osoo hin irra darbee akkamitti fayyadamna warri jettan ammoo rifeensa keessa shaaworii galtanii eega baataniidha. Eega qattanii geessitaniidhaan osoo inni rifeensi keessan goggogeetti bakka hin socho'in itti dibattan jechuudha. Osoo ji'a sanii dibattaniif baay'ee gaariidha. Fiduudhaaf illee rifeensi keenya Afrikaa jiidhinne yoo qabaate irra bareeda. Woy viidiyoo isinirra dheerate naga taaya yeroo gaarii qabaadha rabbi nagaa waliin haa deebisu yoo balleessamu. dhiifama siniin jedha amma kiyya kanaayyuu qe'een diba akkasii yeroo gaarii inshaallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.